كيف نحفظ الله ليحفظنا الله أكا كمتي ربي كينيا يغني جنان ربي كينيا نو إيغا وانجد الراج نبي محمد صلى الله عليه وسلم غافتوكو غربا مجا عبد الله ابن عباس جدمو وفي وامني وجنين كرا ديما جرو دودوبيد ان كاتني يا بيرتاني جرانورا كاتني وجنين تو كرا ديما جرانو نبي محمد صلى الله عليه وسلم مجان كوني جولي بيچودا مجا كنا وا برسيسن قال يا غلام يا مجا جدين نبي محمد صلى الله عليه وسلم إني أعلمك كلمات جتشو ووين سبرسيسا وانا سبرسيسو كنا نراك أبدو جدنين وان ستما وانا ستمو كنا بريتشيتي أبدو جدني قربا كانت الأمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سنبودا احفظ الله يحفظك ربي كي وفرتي قدو ربي كي وفرتي تكفدو يحفظك ربي كي ستسكا جدنين yoo rabbii kee ofirratti eeggattee jette akka rabbiin jedhetti yoo jiraattee jette waan rabbiin kee irraa si dhowwe yoo dhowwamtee jette rabbiin kee si tiksa rabbii kee ofirratti tikfadhu jedhaniin ihfazillaha tajidhu tujahaka rabbii kee ofirratti eegi fuuldura keetti rabbii kee arguudhaaf jiraattaa jedhaniin gaafa rakkoo keessa galtee jette rabbiin kee rakkoo keessaa si baasa yoo rabbii kee tikfattee jette gaafa cinqii keessa galtee jette yoo cinqii keessaa si baasa gaafati dhukkubsattee yaa rabbi na fayyisi jettee yoo rabbiin kee si fayyisa ati rabbii kee tikfadhu fuuldura keetti rabbii kee argitaa jedhaniin idhaa sa'alta fas'alillah yeroo waa kadhachuu barbaadde yeroo waa himachuu barbaadde wanti tittimattu rabbumaan kee haa ta'u rabbuma kee qofatti rabbumaa kee qofa kadhadhu jedhaniin wa idhaa ista'anta fasta'in billah yeroo waa gargaarsifachuu barbaaddes shayxaanan gargaarsifatin nama qabrii jiruun gargaarsifatin nabiyyoota awliyoota hin gargaarsifatiniiti wanti itti gargaarsifattu rabbiin qofaa ta'uu jedhaniin sana booda nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam barnoota isaanii mucaa kanaaf yeroo kennan wa'lam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi shay'in lan yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allahu lak uumamni dachee jiru kun mucaa kana fayyanna ebeluu kana fayyanna jedhanii utuu walitti qabamanii jedhanii waan rabbiin sila sii dabarse malee waa tokko si fayyaduu hin danda'anu jedhaniin wanti namni si fayyadu uma rabbi sii dabarse qofa malee waan addisii wayii namni danateedhaaf namni walii galee ebeluu kana fayyanna yoo jedhes wanti namni si fayyaduu danda'u tokko illee hin jiru jedhaniin walaw ijtama'u alaa yadurruk akkasuma ammas ebeluu kana miina jedhee addunyaan kun guutuu yoo walitti qabamee jedhes namuma kana dhabamsiifna jedhee namuma kana iyyuu miskiina taasifna jedhee dhukkubsataa taasifna jedhee akka inni namatti haajomu akka inni namaa gatta'u miidhaa akkasii irraan geggeessina jedhee addunyaan guutuu walitti qabamee jedhes lam yadurruka waa tokkoyyuu si miidhuu hin danda'anu illaa bishay'in qad katabahu Allahu alayk waan rabbiin dura sirratti barreesse malee ebelu kun waan akka kanaa kana miidhamuudhaaf ta'a jedhee waan rabbiin dur barreesse malee namni namatti duuleedhaaf namni namatti roorriseedhaaf miidhaa tokkoyyuu namarraan ga'uu hin danda'u jedhanii Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mucaa kanaan maaliifi rufi'atil aqlaam qalamni fuudhamtee jirti wajuffati suhuf waraqaan waatti barreeffamu goggogee jira wanti sichi sirratti argamu sin jiru wanti sichi sirraa dhabamu sin jiru wanti hundinuyyuu dursii katabamee jedhaniin kun tawhiida aqiidaadha waan namni hundinuyyuu amanuu qabudha abbaan fedheeyyuu si miidhuudha yoo ka'es yoo rabbiin dursitti barreesse jiraate malee waa tokkoyyuu si miidhuu hin danda'u abbaan fedheeyyuu si fayyaduudha yoo wal jaares waa tokkoyyuu si fayyaduu hin danda'u yoo waan rabbiin dursitti si barreesse ta'e malee sanattaan sanii Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anna an-nasra ma'a as-sabr nasriin jedhaniin waa tumsamuun gargaarsa rabbii argachuun ma'a as-sabri yoo sabrii qabaatanii jedhaniin namni gargaaramu namni hinjifatu nama sabrii qabuu jedhaniin namni kufu namni gargaaramne nama sabrii hin qabne nama jarjaruu jechuudha
namni sabrii qabaatee jennaan bakkuma ga'a waan qabe suyyuu injifachuu danda'a. Wa anna al-faraja ma'al karbi cinqii keessaa kan ba'amu ma'al karbi yoo cinqamanii jedhaniin namni rakkina keessaa ba'u namni miskiinummaa keessaa ba'u nama miskiinummaa keessaa ba'uudhaaf tattaafate namni furmaata argatu nama cinqiin irra ga'e namni utuu cinqamin utuu rakkatin bakkuma bal'inaa qofan jiraadha namni jedhu namuma waan beekne qofa namuma waan galleef qofa malee wa inna ma'al faraji wa inna al-faraja ma'al karb cinqiin hundinuuyyuu furmaanni hundinuuyyuu cinqii boodaan argama rakkina keessaa ba'uun cinqii boodaan argama. Wa anna ma'al usri yusra eggii sitti dhiphatee ka'ee bal'inuma si dhufuudhaaf ta'aa jedhan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duniyaan akka dhiphattetti naftu dhukkubsataan akka dhukkubsatetti nafu miskiin akka miskiinometti nafu inni itti roorrifames akka itti roorrifametti nafu inni dallamames akka dallamametti nafu jireenyi kun jijjiiramaadhuma ta'a dudduubbarra bal'inatu sii dhufaa jedhaniin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mucaan jarri gorsan kun ijoollee xiqqaa ammallee waggaansaa 15-14 keessa jiru gorsa guddaa kana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itti kennan. Kayfa yahfazu al-abdu rabbah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mucaa kanaan rabbii kee ofirratti eeggadhu jedhaniiru nuyini suuyyuu dhaamsa isaanii dhufee nu ga'e. Dhaamsa Nabi Muhammad mucaa kanaaf kennan akkamitti rabbii keenya tikfanna akkam goone yoo jenneeyyuu rabbii keenya eegganneerra jennee rabbiin keenya nu eega. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rabbiin kan inni nama tiksuun kaaliqni kan inni nama eeguun yoo isa eeggatanii jedhe. Akkasuma ammas Qur'aana keessatti rabbiin haadhaa maa tuucaduuna likulli awwaabin hafiidh guyyaa qiyaamaa warra jannataatiin ilaa inni kun waan nuti duraan baallama sinii goone jannanni kun qananiin kun waan nuti duraan siniif murteessinee jedhe. Wanti kun likulli awwaabin hafiidh nama yeroo hunda toobaa rabbii isaatti deebi'uu fi hafiidh akkasuma amma nama yeroo hunda rabbii isaa ofirratti eeguu fi jedhe. Namni guyyaa qiyaamaa baallama rabbii argatu nama yeroo hunda yaa rabbi naa dhiisi jedhaa taa'u. Maaliif ilmi namaa duniyaa irratti argame jennaan waa balleessuu nafu waa rabbiin honjaluu nafu namni jannata argatu nama yaa rabbi waanan balleesse naa dhiisii jedhee badii isaa ofirratti murteessu. Awwaab jechuun arrajjaa'u ilallah nama bareeche rabbitti deebi'utuyyuu awwaab jedhama. Kathiiru tawba nama yeroo hunda toobaa daneessutuyyuu nama yeroo hunda wanjala hojjete irratti gaabbaa taa'utu nama yeroo hunda istighfaara jedhutuyyuu awwaab jedhama. Awwaab namni jedhamu nama yeroo hunda rabbii isaa gabbaru nama yeroo hunda halkansaa guyyaansaa ibaadaadhaan ta'etuyyuu awwaab jedhama. Hafiidh akkasuma ammas namni jannata argatu hafiidh nama yeroo hunda rabbii isaa ofirratti eeggatu jedhe. Hafiidh jechuun alladhii yaxfadhu xuduuda Allaahi ta'aalaa nama daangaa rabbiin kaayee jedhe hin cabsine. Rabbiin wahadda xuduudan falaa tudayyicuuhaa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rabbiin daangaa godhe daangaa isaa hin darbinaa jedhe. Ilaa kunoo daariin koo asiin deebi'a kana natti hin cabsin asiin gad deebi'a asiin kana hin darbin jedhee rabbiin daangaa kaa'e. Daangaa rabbii kana nama eeggatee jedhetuyyuu rabbii isaa eeggateeraa jedhama. Rabbiin eeggachuudha jechuun gabaabumatti rabbiin sodaachuu jechuudha. Rabbii ofii ofirratti sodaachuutuyyuu rabbii ofii ofirratti eeggachuu jedhama. Taqwaa jechuun aadaa'ul ma'amuuraat wa tarkul manhiyyaat waan rabbiin itti nama ajaje waan Nabi Muhammad itti nama ajajan sallallahu alaihi wasallam nama bakkaan ga'etuyyuu taqiyyi jedhama nama rabbiin sodaatu jedhama. Nama waan rabbiin dhowwee jedhe akkasuma Nabi Muhammad dhowwanii jedhan sallallahu alaihi wasallam irraa fagaatetuyyuu taqiyyi jedhama. Taqwaa jechuun wanti rabbii odeessaa jiru wanti Nabi Muhammad odeessaa jiru sallallahu alaihi wasallam dhugaadha jedhee nama amanetuyyuu taqiyyi nama rabbiin sodaatu jedhama. Taqwaa jechuun an taj'ala baynaka wa bayna cadhaabillaahi wiqaayaa gidduu keetii fi gidduu qixaaxa rabbii
girdoo way gidduu kana nama ka'atetuyyuu taqiyyii jedhama. Nama rabbiin sodaatu namni jedhamu nama bor rabbiin jahannama qabaa itti naqixaaxuudhaaf ta'a jedhee gidduu jahannama sanaatiif gidduu ofii girdoo ka'atee jedhituyyuu nama rabbiin sodaatu jedhama. Taqiyyii namni jedhamu nama waan fedhe wanti dhufeeyyuu dhufee wanti argameeyyuu argame wanti inni keessaa sodaatu rabbii isaa ta'e nama waa hunda caalaa rabbii isaa sodaatutuyyuu taqiyyii jedhama. Nama wanti argame hundinuyyuu rabbitti argamsiise waan dhabame hundaayyuu rabbitti dhabamsiise jedhee amanutuyyuu taqiyyii jedhama. Taqwaan rabbii akka rabbiin baranuun akka da'awaa dhagaanuun akka waa barataa taanuun namaa dabalaa ta'a. Rabbiin quraana keessatti innamaa yakhsha Allaha min cibaadihi al-ulamaa kan rabbiin sodaatu jedhe namni rabbii isaa ofirratti eeggatu garboottan isaa keessaa warra waa'ee rabbii beekuu jedhe. Taqwaan kan namaa dabaluun wa'azii dhaggeeffachuudhaan quraana qara'uudhaan barnoota amantaarraa waa fudhataa taa'uudhaan iyyuu taqwaan namaa dabalamaa ta'a. Khashiyaan rabbii sodaan rabbii beekumsaan argamaa jechuudha. Ali ibn Abi Xaalib yeroo waa'ee taqwaa himu taqwaadha jechuun jedhe hiya al-khawfu min al-jaliil rabbii ofirratti sodaachuudha jedhe. Wal amalu bit-tanziil waan rabbiin buuse jedheen qur'aanaan hojjechuutuyyuu waan qur'aanni jedheen deemuutuyyuu rabbiin sodaataa jedhe. Warridaa bilqaliil ammuma bicuu qaban nagahaa rabbiin koo naa godheeraa tola narraa qaba jedhanii amanuutuyyuu taqwaa jedhamaa jedhe. Wal isticdaadu liyawmi rahiil guyyaa tokko addunyaa kana gadhiiseetaniin fe'achuudhaa deemaa dukkana qabrii keessan naquudhaa ta'a. Dukkana isa qabrii sana ammoo wanti naa ibsu hojiin gaarii arra hojjedhu jedhanii guyyattii sanaaf qophaa'utuyyuu rabbiin sodaachuu jedhamaa jedhe Imaamu Aliyyiin yeroo waa'ee taqwaa himu. Namni tokko mallattoon inni rabbiin sodaata jechuun ittiin beekamu wanti hundinuu mallattoo qaba. Wanti gaariinis mallattoo qaba. Wanti hamaanis mallattoo qaba. Namni kun rabbiin ofirratti eeggataa jira. Rabbii isaa sodaataa jira. Wanti jechuun namaa galuun inni tokkoffaan al-muwaadhabatu ala salaat wa aadaa'uhaa waa'ee salaataa eeggachuudha. Ebeluu kun rabbiin sodaata jechuun kan inni namaa galu salaata eeggachuudha. Ebeluu kun rabbiin hin sodaatu jechuun milikitumti isaayyuu waa'ee salaata irratti ilaalama. Namni salaatu ta'ee jennaan salaatan eeggatu ta'ee jennaan jumu'aa hin eeggatu ta'ee jennaan ilaa namichi sun rabbiin hin sodaatu. Namni mallattoo dhumti isaa milikinni namni kun rabbii isaa ofirratti eegaa jira. Rabbii isaa sodaataa jira jechuun wanti inni ittiin beekamuun salaanni harka isaa jiraachuudha. Salaannis harkatti tikfamaa ta'uudha. Walladhiina hum alaa salaatihim yuhaafizuun warra rabbiin sodaatu jechuun jedhe rabbiin alladhiina hum alaa salaatihim yuhaafizuun warra yeroo hunda salaata isaanii eeggatanuu jedhe. Nama yeroo hunda salaata isaa eeggatutuyyuu nama rabbiin sodaatu jedhamaa jedhe. Namni salaata isaa eegii jennaan yeroo sii keessatti salaatuudhaan kushuwaa siitiin rabbii isaa keessatti sodaatee salaata isaa eeggatee jennaan waan kaan immoo salaatuma kanatu isa eega. Rabbiin quraana keessatti inna salaata tanhaa anil fahshaa'i wal munkar salaanni qeebalamtuu taatee jennaan jedhe. Salaanni eegamtuu taatee jennaan salaatattiin immoo deebiftee abbaa isii salaate kana badii hojjechuurraa isa eegdii jedhe. Namni salaanni isaa qeebalamaa jiru namni salaata isaa eeggataa jiru amma inni badii balleessuun bicata. Amma badii balleessa irraa suyyuu dafee na'ee irraa toobbatee badii isaarraa dhaabbata. Salaanni eegamtee jennaan namni badii irraa fagaataa deema. Salaata irraa fagaatamee jennaan namni badii tachi deemaa deema. Salaanni utubaadha. Salaanni dhabamee jennaan amantaan hin jiru. Salaanni eegamuu dhabaatee jennaan namni kun wama rabbii hin beeka waan jedhanuuf namuma islaamaatti waan jedhamuuf hin qabu. Umar ibn Khattaab gaaf tokko
masjida salaachisuudhaaf dhaqanii isaanii subii salaachisaa jiru. Xilaanni isaan dura bu'ee masjida keessatti qophaa'ee isaan eegee isaan ajjeesuudhaaf gar tokkoon dhokatee Umariin seefii isaatti waan ittiin waraanuu dhufetti summii dibatee Umariin dhufee waraane. Umar in salaachisaa jiru, quraana qaraa jiru, achumatti yoo follaalanii kufan. Sana booda namtichi ba'uudhaaf tattaaffii godhee sahaabonni warri salaataa jiran hundi isaaniiyyuu salaatarra jiru. Namni meeshaa fudhatee of irraa qabu hin jiru xilaata ofirraa eeggachuudhaaf. Maaliif namni bakka salaataa dhufe bakka lolaan dhufne waan ta'eef bakka nagaa dhufe waan ta'eef namni qophaa'ee hin dhufne. Namtichi kun fiiguudhaaf karaa ulaatti fiigaa karaa kana irratti nama 13 ajjeesee bira darbe. Boodarra sahaabonni harkumaan marsanii gaafa jirri qabanii jedhanu namtichi ofuma isaatiif of waraanee achumatti of ajjeese. Umar bakka kufan kanaa fuudhamanii mana isaaniitti galfaman. Gaafa mana isaaniitti galanii jedhanu as qabanii achi qabanii ka'uu dadhaban. Waamamanii dadhaban. Gaybuuba ohollaaltiin jedhaa itti dheerate. Sana booda mucaan isaanii Abdallaan waan abbaa koo dammaqsu sagaleen abbaan koo ittiin dammaqu isinitti himuu jedheen. Maaliin dammaqa abbaan kee gaafa ofollaale gaafa dhaga'uu didee jedhe yoo maal itti manii jedhaniyyuu dafee dhaga'aa jedheen. Wanti Umar dafee dhaga'u salaanni ga'eera jechuudha jedheen. Sagaggabee jiru. Sana booda jarri dhaqanii yaa Umar yaa amiira al-mu'miniin as-salaat as-salaat yaa Umar salaanni ga'eera jedhaniin. Jennaan achi wal jedhee asallannaas namni salaateera an salaataa dhaqeetaniin kufe namni salaata isaatti guuttateera jedheen. Laa hadda fil islaam liman taraka as-salaat. Waa tokko qooda islaamaa keessaa hin qaban jedhamuu jedhe namni salaata hin qabne. Iddoo inni ciisee dubbataa jiru kun iddoo namni ciisee waa dubbatu miti. Iddoo waraanamee jiru. Dhiigni isaa keessaa yaa'aa jira. Summiin namtichi ittiin waraane qaama isaa keessa fiigee isa waraanaa jira. Namni silaa gaafa obbaree jedhu usiin na waraante jechuudha kan inni gaafatu. Maaliin ta'e jechuun waa'ee ofiirraa gaafata ture. Umar garuu yeroo obbaree jedhu waa'ee ofiirraa hin gaafanne. Wanti inni irraa gaafatu asallannaas salaatattii isiin ishee irraa kufe sana namni itti guuttateera moo akkuma kootitti kan nama hunda adda citee jedheen. Jennaan lakkii salaataniiru jedhaniin. Namni salaata isaan tikfanne, namni salaata isaan eegganne qooduma amantaa keessaa hin qabu jedheen. Laa hadda fil islaam liman taraka as-salaat. Man hafiza as-salaat hafizahu Allah. Nama salaata eeggatee jedhe duniyaadhaaf qiyaamaatti rabbiin isa eegaa jedheen. Nama salaata dayyacee jedhe nama salaata isaarraa laafee jedhe duniyaadhaaf aakiraatti rabbiin isarraa isa laaffisa rabbiin isarraa irraanfataa jedheen. Umar yeroo duraan lubbuudhaan jiru suuyyuu warra bulchiinsa isaa jala galu hundatti warra biyya bulchutti xalayaa barreessee alaykum bisalaat bakka hundatti yaa jamaa waa'ee salaataa eeggadhaa jedhe. Fa'innaha awwalul islaam. Salaanni dura waan amantaa keessaa jammarameeti. Dura waan amantaa keessaa itti hojjetamuu jammareetuyyuu salaata. Yaa namaa salaata eeggadhaa jedhee xalayaa gara hojjettoota isaatti barreesse. Ibaadaa keessaa wanti rabbiin dura waajiba godhe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waa'ee tawhiidaa nama barsiisuu waggaa 10 irra turanii kaanii waggaa 10ffaa isaanii irratti rabbiin ofitti waamee salaata Nabi Muhammad itti kennate. Awwalu cibaadatin furidat ala al-cibaad hiya as-salaah. Durri waa waajiba nama irratti godhamee salaata. Maaliif namni salaata irratti eegama? Namni salaata irratti ilaalama. Man lam yajib an ya'la al-falaah laa yajibu an ya'la al-falaah. Namni an ya'la al-falaah gara milkii keessanii kottaa gara salaataa kottaa salaataa jennaan salaatuu dadhabee jedhe
gara jihaadaa kottaa gaafa jedhan immoo tasuma hin danda'u jedhan. Rabbiin dura salaata irratti nama laale. Namni gaafa salaata eeggatee jedhe aduwwii hunda dura dhaabbachuudhaaf dandeettii qaba. Namni gaafa salaatan waan hayya alal falaan gaafa masgidatti isa waamuu hin dandeenye, hayya alal salaan gaafa masgidatti waamuu hin dandeenye, gaafa gara jihaadaatti kottaati xiyyitii dura dhaabbadhaa, kottaati kaafiraa wajjin seefiidhaa wajjinii wal rukutaa jechuutti gaafa waamamee jedhe owwaachuu hin danda'u. Namni amantaa kana booda jiru hunda isaa hojjechuu danda'u namaarraa salaata owwaate. Kanaaf Rabbiin dura salaata irratti nama laale. Sahaabonni hundi isaaniitu iyyuu al tokkicha waa'ee salaataa irratti hirmaatan, waa'ee salaataa irratti owwaatan. Wanti kaan sana booddee itti dabalamaa dhufe. Wanti kaan sana booddee horii keessan baasaatii zakaa kennaa jechuu sana booda dabalame. Dheebodhaati, beela'aati, soomaa jechuun sana booda dabalame. Wanti kaan hundinuu iyyuu salaata irratti ilaalame. Namni salaata dhabee jennaan wanti sana booddee argamuu hin danda'u. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam awwalu maa yuhaasabu al-abdu yawma al-qiyaama as-salaa. Durri waan namni guyyaa qiyaamaa irraa qormaanni isaa geggeeffamu salaata jedhan. Fa'in salahat salaha maa ba'dahu. Salaanni isaa qeebaltii argatee fudhatamaa argatee jennaan wanti dudduubbee isaa fudhatamaadha jedhan. Wa'in fasadat yoo immoo salaanni baddee salaanni kan hin jirre ta'e salaanni masgabarraa dhabamee jedhe salaanni eegamaa ta'uu dhiisee jedhe wanti dudduubbee isaa immoo inuma laalamu jedhan. Galmee dhumti isaan laalamu bakka. Dura salaatan laalama. Salaanni jiraatee jennaan wanta dudduubbeetti darbama. Salaanni jiraatee jennaan namichi kun soomana qabaa, zakaa qabaa jedhamee laalama. Salaanni dhabamee jennaan immoo galmeen kanuma banamee laalamuuf iyyuu hin qabu. Dura salaatarraa jammara. Yoo salaanni jiraatee jedhe salaanni waajibaa yoo irruu ta'ee jedhe Rabbiin unzuruu lil'abdii mee garbicha kootiif laalaa sunnaa wayii immoo hin qabuu laata itti guguunnaafi jedhedhaan eegginni waajiba qabaatee waajibni isaa jalaa irrattee jette sunnaa wayii lallaalaa fi itti guguunneefi namicha kana akka qabxiinsaa dabaru goonaafi jedhaan. Sana booda sunnaarraa barbaadamee itti guutamee ka'ee qormaata waa'ee biraatti galama. Yoo immoo salaanni baddee jette salaanni hin jiru ta'ee jedhe soomni nuti soomaa baane suyyuu kisaaraa dhuma. Zakaan inni birrii keenya dhangalaafnee kenninu suyyuu kisaaraa dhuma. Ta'aabiin sana booddee ta'aabamu hundi isaatu iyyuu galmeerra jira jedhamee dhuma waan laalamuuf iyyuu hin qabu. Maaliifi masratii badee waan ta'eedhaaf. Hundee badee waan ta'eedhaaf. Salaanni umuudul islaam utubaa islaamaati. Bu'uura. Wanti hundinuyyuu salaata irratti ijaarama. Salaanni dhabamee jennaan hojiin namaa hundinuyyuu hin jiru. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man taraka salaata faqad kafara. Namni salaata dhiisee jennaan kaafiraayyuu jedhan bakka namtichi. Waan nama islaamaatti lakkaa'amuuf iyyuu hin qabu jedhan. Ulamaa'iin hadiisa kana irratti haasa'anu namni salaatan salaanne nama islaamaati jedhamee lakkaa'amu jedhan. Qabrii muslimtootaatti nama muslimaati jedhamee qabrii muslimtootaatti nama muslimaatii wajjin dhaqamee qabbaramuu jedhan nama akkasii. Namni salaata hin qabne nama islaamaati jedhamee geggeessaan islaamaa hin kennamuufi jedhan. Namni islaamaa gaafa ni du'ee jedhu irratti salaatama, inni dhiqama, dhaqamee qabrii obboleewwan isaa islaamaatii wajjin qabbarama. Kabaja akkasii argachuu hin danda'u jedhan namni islaamaa. Maqaa islaamaa baadhatee ka'ee salaata hin qabne. Useemiin silaa nama salaatan hin qabneef wanti malu jedhe bakkeetti gabbaasanii gatanii bineensa nyaachisuudhaa jedhe. Aalii isa qeedhaa salaatuyyuu qalbiin cabaadhaaf malee jedhe. Qilleensatu jijjiiramee jennaan immoo dhibdeetuyyuu nama fayyaarra gahaadhaaf malee naman salaanne silaa sadarkaansaa du'aasaa fuudhanii baddaatti gatanii akka namni jabbii duute gad harkisutti. Harree duute gad harkisutti. Waa funyee wayiitti tolchanii dachaatti gad harkisanii jennaan bineensa nyaachuudhaa jedhe silaa sadarkaa ni qabu akka Rabbiitti. Nama isa jiruutti ittiin miidhamaadhaaf malee.
namni salaata dhabee jennaan sadarkaa kanatti gadi bu'a. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-ahadu alladhi baynana wa bayna ahli ash-shirk as-salah. Ahadiin nuti daangaan nuti mushrikootaaf of gidduudhaa qabnu salaata jedhan. Namni salaata dhabee jennaan gara kanatti achi ba'e. Salaata qabaatee jennaan gara kanatti achi ba'e. Walakkaa kana kan jiru salaata qofaa jedhan. Namni rabbii isaa tikfataa jira jechuun wanti inni ittiin namaa galu salaata kana qabaachuudha. Salaata kana eeggachuudha. Namni salaataadhuma salaatuma dhufaadhuma salaata hin eeggamne jedhamuu danda'a. Rabbiin Qur'aana keessatti waylun lil musalliin alladhiina hum an salaatihim saahuun. Warruma salaatu keessaa warra bowwaa jahannamaa galutu iyyuu jiraa jedhe. Waylun lil musalliin alladhiina hum an salaatihim saahuun. Warra taatiyaa warra yaadda'a namni maallaan jedha jechuudhaaf salaatan yeroo namni jala nagarra dhiisaa yeroo namni jala argu salaata taatiyaa salaatan bowwaa jahannamtu iyyuu jiraa jedha Rabbiin. Namni salaata eeggateera kan inni jedhamu ebeluun kun salaata eegamaa ofirraa qaba kan inni jedhamu yoo waa sadii eeggatee jedhan. Tokko yoo yeroo salaataa eeggate salaanni yeroo qaba. Kitaaba mawquutaa Rabbiin salaanni waajiba yeroodhaa wajjin godhame jedhe. Waajiba yeroon itti godhamee jedhe. Zuurii yeroo qaba. Asrii yeroo qaba. Ishaa yeroo qaba. Magriibni yeroo qaba. Subii yeroo qaba. Nama yeroo sii kana irratti eeggatee jedhetuyyuu ebeluun kun salaata eeggateeraa jedhamaan. Namni ni cabarbaroo salaata eeggateera jedhamuun. Yoo sangaasaa qamadatee jedhe utuu inni qotuu saatiin sagalitti ga'a. Zuuriin asiin jala darbe. Nama akkasii salaatan eegganne. Utuun asii horii asii oofu magriibni jala darba. Hin eegganne salaata namni akkasii. Salaata eeggateera jedhamuu hin danda'u. Namni salaata eeggateera jedhamu nama yeroo salaataa eegu. Nama yeroon salaataa durarraa gara dudduubbeetti jalaan dabne. Warra fuuldureetti jiraan fiigne. Warra yeroo salaata subhii rafiitiidhaa hin dabarsine. Namni gariin galgala sa'aatii sadiitti rafee jedhe utuu inni rafuu aduu achiin ba'a. Nama akkasii salaata eeggataa jiraan jedhamu. Namni salaata eeggataa jira jedhan yeroo laffi fajaree jedhe rafiitiin ga'aan rafamee ka'eera ka'ee gara masjiidaatti deemee jamaadhaa wajjin salaatee nama deebi'utuyyuu salaata eeggateera jedhama. Namni uzuriidhaan malee salaata bakka irraa sisku salaata bakka irraa bubbutu salaata isaa kana Rabbiin fuudhee fuula isaatiin rukutaa jedhan. Salaanni gaafa isaan rukutamtee jettu dayya'aka Allaahu kamaa dayya'atanii akkumati na hadiyyoomsitee akkanatti na darbachiiftetti Rabbiin si haa hadiyyoomsu Rabbiin si haa dayya'u jettee salaatumti kun deebitee du'aa itti kadhattii jedhan. Bakka irraa siskamtee jennaan bakki si eegamuu fi dhiisee jennaan. Rasuulli sallallahu alaihi wasallam hojii keessa hojiin caalaan hojiin sadarkaa qabu maa inni jedhamanii gaafataman. Jennaan Rasuulli sallallahu alaihi wasallam as-salaatu alaa waqtihaa. Salaata yeroo irratti salaatanii eeggachuutuyyuu hojii garboottan keessa isa tokkoffaadhaa jedhan. Salaata yeroodhaan salaatuutuyyuu isa tokkoffaadhaa jedhan. Namni salaata eeggateera kan inni jedhamu yeroo salaataa eegee jedhee jechuudha. Inni lammaffaan salaata eeggateera namni jedhamu nama jamaadhaa wajjin sagadu. Namni wallaadhuma isaatii masjiidni jiru asumatti manumatti sagadu. Bitaarraan mirgarraan jalaan irra keessaa manumatti salaatu. Utuu azaana dhaga'u. Utuu hayya alal falaa gara milkii kottu as kottutu jedhamuuni hayya alal salaa gara salaataa kottutu jedhamuuni lakkii ani hin dhufu jedhee manatti salaatu. Salaata eeggateeraan jedhamu. Salaata ofirraa qaba jedhamee waan Rabbiin isattis kun qabu namni akkasii. Aliyyiin laa salaata lijaari masjidi illaa fil masjid. Nama ollaa masjidaatiif jedhe salaanni manatti numan ta'uufii jedhe yoo duriidhaaf ta'e malee yoo dhukkuba keessa jiraate malee yoo musaafirummaa deemee jiraate malee masjidu maas taa'u
namni goluma gola isaa keessatti sagadu waqdiidhuma waqdii isaa keessatti salaatu salaanni isaa inuma salaata hin jedhamtu jedhe namni salaata eeggateera kan inni jedhamu yoo jamaadhaa wajjin salaate yoo masgida kana keessa jiraate iyyuu namni salaataa jira jedhama jamaa eeggachuudha gaafa jedhan yoo fagoon jiraanne yoo mana jiraatte yoo wanti si jalaa badu hin jiraanne fakkeenyaaf namni dakaa qonna qotaa jiru dachaa keessaa achii kayitii kottu sagadii kottuun jedhamu hojiirra jira waan ta'eedhaaf achumatti salaati jedhamaan laafaadha shari'aan nama bineensa eegaa jiruun bineensa kee dhiisiitii kottu masjidatti salaatiin jedhamuun maaliif ammanni salaate gaddeebuutti bineensi minaansa jedhaa fi takaa isa kana siin laala rabbiin kee garuu isatti malituu teessu utuu bineensa bira hin jirre utuu bakka baddaa hin jirre utuu bakka hojii hin jirre utumati mana teessu magariibni azzaanamuu dhagaa ishaan azzaanamuu dhagaa inni immoo manatti haftee salaatu akkati salaata kee hunda saayyuu dhabdu si jalaa taa'isaa jira garuu amma qe'ee jirtutti magariibni kee as ta'ee ishaan kee as ta'ee subiin kee as ta'ee jennaan zuurii isatti bakka hojiitti dabarsitu asrii isatti bakka hojiitti dabarsitee jettu rabbiin ofumaa isaatiif itti sii guuta maaliifi amma dandeettii keetii hojjetteetta waan taateedhaafati innaa qe'ee jirtu as jirta waan taateedhaaf isatti fagoo jirtu immoo ofumaafuyyuu rabbiin itti sii dabalee akkati guyyaa qiyaamaa itti gammaddu sii taasisa namni garuu magariibuma azaanii dhagaamanumatti sagadu ishaadhuma azaanii dhagaamanumatti sagadu maaliif yeroo kana lamman namni hundinuu qe'ee jira garuu namni ishaa masgida kana dhufee jedhe anillee takkaa dhufee nagarre nama lama sadiin caalu jedhee yaada namni dhufee sagadu namni magariiba dhufee ilaale namni ishaa dhufee ilaale namni as taa'u kun hundi isaatuyyuu innaa ishaas hin jiru garuu namni as taa'u kun hundi isaatuyyuu naannoon isaa manni isaa naannoo kana namni fagoodhaa deemee dhufe hin jiru namni mootoraan deemee dhufe hin jiru arra jumaa taanaan dhufe malee garuu ishaaratutu dhufanii ilaalanii hin jiru silaa nama islaamaa ta'e immoo nama salaata eeggata jedhamutu ta'e immoo ishaas akkuma kanattas jira uzuriin qabu kaannaa ishaa bar namni magariibas akkuma kanattas jira uzuriin qabu kaannaa sana zurii dhabamuu danda'a bakka qonnaa jiraa jedhamaan asrii dhabamuu danda'a aara galfatee misaa nyaatee ka'ee bakka ciraatti deebi'ee jedhamaan garuu ishaa irratti dhabamuun magariiba irratti dhabamuun salaatichi naannoo irra hin jiruu jechuu agarsiisa أثقل الصلاة على المنافقين نبي محمد صلى الله عليه وسلم إره الفاتن جل منافق الرد صلاة إشاتي في صلاة سبيتي جل قرم جل منوتي قرأ ورّا صلاة الفاتح جنان منافق أتلقى مكيس جرمو قرأ ورّا صلاة الفاتح جنان مؤمن أتلقى مكيس جر آسان نبي محمد كان كذا تفعل صلى الله عليه وسلم إشان الفاتح جرا إشان الفاتح جنان nuti munaafiq ofitti himne subii ka'uun nutti ulfaate jennaan nuti warra garee munaafiqaa keessa jirra munaafiqa jechuun fiddarkil asfal kaafiraa gaditti gubbata jedhe rabbiin maaliif amantaa dhagaadha ka amantaan beekaa dide waan ta'eedhaaf in fakkeessaa jira waan ta'eedhaaf munaafiqa ta'ame jennaan immoo garee munaafiqaatti lakkaa'ame jennaan immoo jahannama keessaayyuu isii jala kaafirri illee irra keessatti kanatti ol fuudhamee irra keessa kanaan namaa kanatti gubatee jennaan jala kanatti gadi buufama jedhan namni munaafiqaa immoo munaafiqa ta'uu keenya wanti nuti irratti beeknu ishaa galgala kanaa irratti ilaalla ishaa yoo dhufnee jenne nuti garee munaafiqaa keessa hin jiru yoo subii dhufnee jenne garee munaafiqaa keessa hin jiru garuu ishaan manatti ta'ee jennaan magariibni nurkaa hafee jennaan gareen keenya gareedhuma gara kanaati jaallannee jibbinee wanti nuti irratti of laallu wanti nuti rabbii keenya of irratti eeggataa jirra rabbiin keenya nu eeguu qaba jennu salaata eeggachuu irratti jechuudha yeroo isaa eeguu akkasuma ammas jamaadhaa wajjin eeggachuu inni sadaffaa wanti salaanni ittiin eeggatamu aadaa'uhaa bi khushuu'i wa khuduu' yeroo salaata salaatu khushuu'aan xumaaniinaadhaan zikiidhaan babbashamuudhaan malee
rabbii kee fuuldura dhaabbataa jirta waan ta'eef gara rabbii keetitti garagaluudha. Rabbi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yeroo salaattanu rabbii keessanitti fuuldura dhaabbataa jirtuu jedhan. Kanaaf rabbii koo fuulduran dhaabbadhaa jira jettee of yaaddee raamshaa tokkoon maletti of rabbashuudhaan maletti ziqiidhaan xumaaniinaadhaan kushu'aan qalbii keetti si dhagahamee rabbii kee fuuldureetti dhaabbachuutuyyuu salaata eeggachuu jedhama. Rasuulli sallallahu alaihi wasallam tokkoon keessan salaata keessa yeroo millatu jedhan rabbiin yaa garbicha koo narraan garagaliin jedhan waa dhuftee jennaan amma suuyyuu achi garagalee waa laala ijaan achi laala waan bukkee kana jiru laala yaa garbicha koo an fuuldura kanan jiraati adaraan narraan garagaliin jedhan rabbiin. Amma sadaffaa gaafa ni ilaalee jedhu maal yaa garbicha koo maaliif narraa garagaltaa jedhaan gaafa ni afuraffaatti irraa garagalee jedhu rabbiin isaa isarraa garagalaa jedhan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namni salaata keessa olii gadi millachuun salaata keessa olii gadi lallaaluun kushu'a dhabuurraayi. Kushu'a qabaachuu jechuun yeroo salaata seentu ati salaatuma kee ta'uudha hojiin. Wanti ati hojjettu salaatuma ta'uudha. Kushu'a dhabuu jechuun salaatuma salaataa namni imaamata sirreeffata asii qulfii asii sirreeffata asii ofooq akka waan cinii wayii qaama isaatti nammee qaama kana hunda duugaa oola. Kushu'aan qabu namni akkasii salaata isaa eeggataan jiru jechuudha. Sahaabonni salaatatti seenanii jennaan wanti tokko jalatti nagaamu. Gaaf tokko nama lama ta'anii sahaabonni lama wattaaddara eegaa jiru. Wattaaddarri taraa ol eega. Yeroo inni gariin rafu inni gariin immoo dhaabbatee eega dingatee wanti dhufuun beekamuudhaaf. Nama lama ta'anii warri kaan rafanii jennaan jarri kaan dhaabbatanii wattaaddara kana eegu. Jennaan tokko keessa silaayyoo waan jiru xilaanni annan salaataa jedheen salaata sunnaan irra buufadhaan. Ati ammasitti mee lallaali jedheen qe'ee kana waa deddeemiitii waan sokoskaa jiru kana lallaali jedheen. Tokko salaatatti seene jara bira. Salaata isa nuti mana teenyee dadhabnu isa nuti biyya teenyee dadhabnu jarri musaafirummaa keessa ta'anii karaa deemaa oolanii jihaada keessa ta'anii iyyuu sunnaa salaatuudhaa jedhanii wal kadhatu. Wal gaafatu eeyyama wal gaafatu. Salaata gaafa inni jammaree jedhu xilaanni fuullee dhaabbatee xiyyatti gadhiise. Namticha salaataa jiru kana xiyyi dhufee waraane. Waan kana inni waraanee hin jenne cal jedhee dhuma salaata isaatti fufe. Nuyi garuu taffiin tokko ni ciniintee jennaan dandeenyeen eeggannu gajjennee illee akkana jennee hooqqanna malee. Bookeen tokko nu ciniintee naan hin dandeenyu. Anis akkuma kana sinis akkuma kana. Sahaabtichi garuu isa xiyyi dhufeetti dhaabbatee jedhe xiyya kana natti dhaabbatee hin jenne ofittis hin buqqifne a'aallee hin jenne. Useenuma dhaabbate namtichi achii tokko sun bira na jalaa darbeedhaa jedhee amma lammaffaatti deebise. Namtichi cal jedhee quraana qaraa. Ijoollee xiyyi koo eessa dhaqaaraa kamiin bira dabarsaa jedhee sadaffaatti deebise. Sadaffaa irratti of dadhabee kufe namtichi. Innaan inni kufee jedhu namichi inni eegaa jiru sun kufaatii isaa kana irratti dhaga'ee fiigaa dhufe. Maal ammanni sadiis waraanu akka kamitti natti himuu dhiiftee jedheen. Salaata keessan jiraa jedhe. Quraanan qaraa jira quraanichumti natti minyaa'ee jennaan quraana kana gaffixu malee quraana kana karaatti hin dhaabu jedheetan didee dhaabbadhee natti deddeebisee dadhabeen kufee jedheen. Kana hunda namni kushu'a qabaata salaata keessatti. Nuti garuu oomishu isin nu rabbasha. Tisiisumti tokko fuularra nu qubachuutu nu rabbasha. Jara garuu xiyyi qaama jiraatti qubachuun waa tokko jalatti hin fakkaatu. Kun ma'anaa salaata eeggachuuti. Ma'anaa kushu'a qabaachuuti. Ma'anaa salaata keessa rabbashamuu dhiisuuti. Salaata keenya eeggannee jennaan rabbiin keenya nu eega. Duniyaa irrattis nu eega. Akhiraa irrattis jahannamarraa nu eega. Dirree qiyaamattis aduu qiyaamaarraa nu eega.
wanti rabbiin eeggatanii jennaan ittiin nama eeguun kan biraa qalbii ofiiti. Akka shakkiin keessan galle, akka munaafiqummaan keessan galle, akka shirkiin keessan galle qalbii ofiitis kun nama barbaada, eeguu nama barbaada. Wanti guyyaa qiyaamaa milkaa'u nama qalbii nagaa qofa. Rabbiin Quraana keessatti yooma laa yanfa'u maalun walaa banuun illaa man ata Allah biqalbiin saliim. Guyyaa duniyaan qabanu, wariin qabanu, ilmaan qabanu nama hin fayyadne yoo fuuldura kana jira jedhe. Illaa man ata Allah biqalbiin saliim, nama qalbii nagaadhaan rabbitti dhaqe malee. Wanti namni eeggachuu barbaadu bareechee qalbii isaati. Qalbiin namaa kun yeroo garii munaafiqummaatitti dhufu, yeroo garii kufrummaatitti dhufu, yeroo garii shakkii keessa dhufu, yeroo garii amantaadhumaan isa shakkeessa, yeroo garii rabbumaa keessa shakkeessa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sheexaanii tokkoon keessanitti dhufee jedhan eenyutu iyyuu si uume jedhaan jedhan rabbi jettaan jedhan. Dachee hoo eenyutu uume jedhaan jedhan rabbi jedhaan jedhan namtichi. Suuta isteeppii achi deemsisaara. Samii hoo eenyutu uume rabbi jedhaan jedhan. Rabbicha isa kana uume hunda uume immoo eenyutu uume jedhaan jedhan. Amma iddoo dogoggoraatiin gaateera gaala. Ahaa dhugumaa maaltu rabbiin uume wanti kun sirriidhaa reedhee dudubbeetti deebi'edhaan bakka namtichi. Gaafa akkas jedhu qalbii isaa jijjiirameera jechuudha. Gaafa wanta akkanaa kana isinitti dhufee jedhe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a'uudhu billahi minash shayxaanir rajiim jedhaati jedhan. Qul huwa Allahu ahad, qul a'uudhu birabbil falaq, qul a'uudhu birabbin naas qarahaati gara bitaa keessatti taraa sadii tuttufaa jedhan. Namni akkasii jijjiirameera. Kufrummaan dhufee isa seenaa jira. Karaarraa ba'aa jira waan ta'eedhaaf qalbii ofii eeguu nama barbaada. Yoo rabbiin nama eegu jechuu barbaadan. Yoo qalbiin tolee jedhe qaamni namaan tola. Yoo qalbiin badee jedhe qaamni namaas hin bada. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inna fil jasadi mudgha idhaa salahat salaha al jasadu kullu. Qaama namaa kana keessa foon guroo tokkotu jirti jedhan. Yoo isiin toltee jette qaamni namaa kun tolaadhaa jedhan. Yoo isiin baddee jette immoo qaamni namaa kun badaadhaa jedhan. Wahiya alqalbu isiin immoo qalbiidhaa jedhan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qalbii ofii akka sheexaanni keessan seene, akka munaafiqummaan keessan seene, akka amantaa shakkuun keessan seene, akka rabbii ofii shakkuun keessan seenne eeggachuutuyyuu rabbii ofii ofirratti eeggachuu jedhama. Rabbii ofii ofirratti eeggannaan rabbiin keessi eega. Akkuma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jedhan ihfazillah yahfazka. Rabbii kee ofirratti eeggadhu rabbiin keessi tiskaa jedhan. Wanti rabbii kee ofirratti eeggattuun inni kan biraa arraba. Arraba keetiin waan hin taane dubbachuu dhiisuudha. Arraba keetiin bakka hin taane dhaabbachuu dhiisuudha. Wanti namni ittiin jahannama seenu jedhan irra guddaan arrabaa jedhan. Gaaf tokko Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahaabticha Mu'aadh jedhamu gorsaa dhaqanii kuffa alayka haadha ilaa isa kana ofirratti qabii jedhan arraba isaaniitti quba qabanii. Isa kana ofirratti eeggadhu jedhaniin jennaan Mu'aadh yaa nabiyyallah wa innaa lamu'aakhidhuuna bimaa natakallamu bihi waan dubbannu kanaaf nuti itti gaafatamoodhaa maal jedheen jennaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم يا معاذ مال تاتي جلنين أتودر أن نما وابيكو نما جماعة ترتي وانت فولا جهنمت نما كفسو وانت فنيانين جهنمت قد نما قرقلت الرب ما الإجرام مال جلنين وانت فولا جهنمت نما قنبسو وما الرمي نما آمي وانا الرمي نما ولت نما قبيتو جو جهنم كيست نما كفسو حديث براكزة نبي محمد صلى الله عليه وسلم إن العبد لا يتكلم بكلمة ما يتبين فيها نمني جدا غربتشي آسا أتوغر غريم بافتين آسا تكو آسا آجدا ينزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب جهنم كيست أما قدو إهاتي في قدو بها أما كان وان فقاتو جهنم كيس ربين غريسا بوسا جدا ساباجي تكو ديف أتوغر غريم باسين كان الناس usuu gargariin baafatiin kan inni dubbatee jedhe. Akkasuma ammas inna ar-rajula la yatakallamu bil kalima min ridwanillah garbichichi
namni waan rabbiin jaallachiisu tokko dubbatee rabbiin hin jaallachiifsaaf hin dubbanne inni afaanuma irra dhuftee naan dubbate maa kaana yadunnu an tabluga maa balagat bakka naan geesse kan sadarkaa kana qabdii utuu hin beekinuma arrabuma isaarra dhuftee jennaan namni aasaa tokko gaafa dubbatee jedhe yaktubu Allahu lahu bihaa ridwaanahu ilaa yawmi alqiyaama rabbiin jaalala isaa barreessa jedhan amma gaafa guyyaa qiyaamaatti utuma itti nasabin dubbate garuu aasatti naasaa rabbiiti waan rabbiin jaallachiiftu waan khayriiti sababa kanaaf rabbiin amma guyyaa qiyaamaatti isa jaallataa jedhan akkasuma ammas aasaa wayii dubbate aasattiin garuu waan rabbiin dallansiiftu inni itti yaadeetii miti sababuma kanaaf rabbiin jahannama keessa gadi isa darbataa jedhan arrabni waan bareechee eegamu qabudha arrabni aduwwii cimaadha qaamni kun guutuun yeroo bari'ee jedhu arraba kana gorsiti jedhan arraba waamtee istaqim innaa bika nuti siini adaraayaa arrabaa qajeeli jettiin jedhan arrabaan qaamni yooti jallattee jette yooti karaa baddee jette nuyis karaa banneerra yooti karaarra jiraatte jette nuyi karaarra jirra adaraayaa arrabaa qajeeli jettiin jedhan wanti dacheen ittiin diigamu arrabaani wanti dacheen ittiin ijaaramu sun arrabaani arrabaan namni walitti naqama arrabaan biyyi walitti naqama arrabaan maatiin diigama fiigaadhuma dhufee warra isaatiin xallaqtu ka yoo jedhe arraba isaatiin si gadhiiseera yoo jedheen maatiin isaa diigameera arrabaan addunyaan socho'a arrabni waan bareechanii of irratti eeguu qaban namni arraba isaa bakka hin taane hin dhaabu ta'ee jennaan arraba isaatiin nama namanatu ta'ee jennaan arraba isaatiin nama olitti naqu ta'ee jennaan rabbii isaa eeggateeraa jedhama arraba isaatiin haraaman dubbatu ta'ee jennaan arraba isaatiin laa ilaaha illallah wanti inni jedhu quraana qara'uudha barnoota ittiin barachuudha khayrii ittiin dubbachuudha aasaa duniyaa isaa keessatti isa fayyadu ittiin haasa'uudha ta'ee jennaan namni rabbii isaa ofirratti tikfateeraa jedhama yookaan arrabni waan akhiraa keenya balleessu wayii ta'ee argamuu danda'a warra gaggaariin naaf aarsu rabbiin والذين هم عن اللغو معرضون ورا آسا باطل الرا آسا آخر جرام فين الرا آسا دنيا جرام فين الرا فقاتن تجو ورا غاري جد أما أجد نما غاري توداف آسا يقتشون ما برباد وانتري أرم نكيكم قديس وان نغاتو وان بيجو لتنبوف نتو وان ماتي نمان ديك نتو وان نمو لتنگ نتو وان آخر كيسي فيدو يوكين دنيا كيسي فيدو وانتي تدوبتو كان توقب نبي محمد صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت نمي ربي في قويا كراتي أمان جدًا غاري أدبته يوكان چل جدي أتاو جدًا من سكت نجا نمي چل جدي نغابا جدًا چل جدي جدًا نغاد أنجرات من مقصة كيسة طلب نكس جد من سكت نجا چلفنا نمني نغادم نمني بلا هنده كيسة بو أول نمار ربني ساكون قدين تين دنيا رت نمرة كنا دادا كيسة قال أول نمار رب خنام بكن داني أبد نم بكون دات أبد تيجو بلا كيسة قال مالي في الربا سوف رتني كان إني جن وانتيف ربيني سيجود إيس نمني قام ساون دسايو يجت شو أفست تافت قرو وانتي نمني يجت شو أتبو الرب وانتي الرمني آسو متوكل فتفانجو ربين ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد نمي توكو واتوكو ندبتو يدن نمتي تشبار ريسو بلا جراتو ملي رقيب عتيد مليك هالما ربين نمون درتي رمدتي قبا إني توكو غاري الرمي دبتو بريس إني توكو محمد الرمي دبتو بريس واي الرباقو رمد من جركون وابراتي متيو جنجرا الربتينو هنا يقول آيانيتي الناس جتشتو وقديفتو إني غاري نس غاري أكون جدي مسجبا غاري كذا تسي بريس
inni hamaanis innaatti hamaa tokko gadhiiftu ebelu kun hamaa dubbateera waan akka kanaa jedhee gadhiisa. Aasaati aasoftu tokkittiin si wanti masgabarra hin jirre hin jiru guyyaa qiyaamaa gaafa dhaqxee arguudhaaf teessa. Wantiin amma eeggiin aasaa kana mata duree kana jammare haasa'u hundi isaatuyyuu maleektichi barreeffatee lafa kaataa jira. Isa eeggiin gaafa dhaladhuutii kaasee dubbadhu inni sharrii dubbadhu isan sharrii dubbadhu inni sharrii mazaggabatee isan khayrii dubbadhu inni khayrii mazaggabatee tuulamee taa'ee nu eeguudhaaf ta'a. Yoo khayrii dubbannee jenne wanti nuti haasofnu yoo khayrii ta'ee jedhe gaafa guyyaa qiyaamaa waraqaa keenya fudhannee haa qura'uu kitaabiyaa. Mee waatii kitaaba koo kana naa qaraa namatti tola anti masgaba koo keessa jiru kunoo waan akka kanaa dubbate jedha waan akka kanaa hojjete jedha jennee namatti agarsiifanna. Obboleewwan keenyatti agarsiifanna maaliif wanti gaariin namatti agarsiifatama kaa yoo garuu wanti nuti keessa tuullan wanti nuti haasaa jiru wanti mazaggabamaa jiru waan hamaa qofa ta'ee jedhe guyyaa qiyaamaa rabbiin bitaadhaan nutti kenna. Bitaarraan fudhachuu baqannee jennaan dudduubbaa nutti maxxansa. Fudhatanii dhoskatanii iddoon dhoskamu hin jiru guyyaa qiyaamaa dirree dhalaffii mukki jala lixan hin jiru. Isa kanaaf yoo arraba keenya ofirratti eeggannee jenne rabbii keenya ofirratti eeggannee irra jedhamna rabbiin keenya suuyyuu ni eega. Abubakar As-Siddiiq yeroo hunda arraba isaa kana gadi baasee boo'a jedhan. Arraba isaa kana gadi baasee haadhaa awradanil mawaarid arraba kanatu bakka hin taane na dhaabe jedhan. Abubakar As-Siddiiq takka jedhe awwalu man amana min ummati Muhammad dura nama ummata Muhammad keessa amaneeti. Nuu maala jennuugaa nuu inni arraba keenya bakka meeqa dhaabbannee jiru nama meeqa walitti nagnee ni jiru jaarsa fakkaannee nama walitti taraarsu fakkaannee nama meeqa ittiin adda baafne nama daarii sirreessu fakkaannee daarii namaa cunqursiifne nama waa bareechuu fakkaataa waa meeqa inni nuti arraba keenyaan balleessine nama gorsu fakkaataa sharriitti nama qajeelchinee jenne mee immoo maala jennu laata arraba keenyaan eeggi Abubakriin iyyuu isaan takkaa sharriin irraa argamee hin beekne kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ati kan jannataati yaa Abubakri jedhaniin arraba isaanii kana sodaatanii boo'icha guddaa akkasii bu'anii jedhanii nu immoo arrabni keenya kun maallu gochuudhaaf teessi. Guyyaa qiyaamaa maalluun jechuudhaaf teessi. Guyyaa qiyaamaa maaltu ragaa isiitti ba'amuudhaa ta'a. Rabbiin inna sam'a wal basara wal fu'aada kullu ulaa'ika kana anhu mas'uula. Ilmi namaa jedhe waan dhaga'u irraa hin gaafatama waan dubbatu irraa hin gaafatama waan yaadu irraa suuyyuu waan qoma isaa keessatti yaadu irraa suuyyuu hunda isaayyuu guyyaa qiyaamaa irraa gaafatamuudhaaf ta'a jedhe. Warreen gaggaariin walladhiina laa yashhaduuna az-zur warra ragaa sobaa nama irratti hin baane jedhe arraba kanaan. Kan namni hoggaa meeqa hidhaa keessatti lambisuun arrabaanii dhaqee ragaa soba walirratti ragee waan hin taane waan hin argin argeera jedhee waan hin godhamin godheera jedhee rakkoo keessatti oolambisa. Ofiifisuuyyuu guyyaa qiyaamaa rakkoo keessatti hafuudhaaf ta'a. Warreen gaggaarii jechuun warra ragaa sobaa dhaqanii hin baanee jedhe. Wanti ofirratti eeganu kan biraa gurraan bakka hin taane dhaggeeffachuu dhiisu. Gurri namaa muuziqaa dhaggeeffachuu irraa fagaachuu. Ayata kanatti aansee wa idhaa marruu billagwi marruu kiraama. Yeroo nama waan hin taane dhaggeeffatu bira darban kan of kabajanii kabajaa isaaniitiin bira darbanu jedhe. Nama hin taane wajjin kan hin dhaabbanne jedhe. Nama hin taane wajjin kan hin teenyee jedhe. Bakka hin taane kan hin ejjenne nama gaariidha jechuun nama rabbiin tikfate jechuun nama akka kanaati. Wanti nuti rabbii keenya ittiin ofirratti eeggannu inni kan biraa ija. Iji keenya quxuxxii keenya jala jiraachuudha. Bakka gadi qabamu qabutti gadi qabu bakka ol fuudhamu qabutti ol fuudhu. Qul lil mu'miniina yaghudduu min absaarihim. Mu'mintootaan jedhi ija keessan qaqqabadhaa jedhiin jarrinuyyuu sin dida nuti qaqqabatu jedhe mu'mina ta'anii jennaan. Yoo akka kanatti tikfachuu dhiifnee jenne yoo eeggachuu dhiifnee jenne ijuma isii amma nuti ittiin waa laallu kanatu miilluma nuti ittiin bakka hin taane deemnu kanatu harkuma nuti ittiin waa qabnu kanatu iyyuu deebi'ee ragaa nurratti ba'a.
garaadhuma nuti haraamatti nyaannu kanatu arranatti fuudhi jedhee ka'ee bori immoo deebi'ee ragaa nutti ba'a. Rabbiin yawma tashhadu alayhim alsinatuhum guyyaan qiyaamaa jedhe guyyaa arrabni isaanii ragaa irratti baatu jedhe. Ofuma amtuu dubbattee kaatee amtuu dubbate jettee immoo ofirratti baati. Wa aydiihim guyyaa harki jaraa ragaa jalatti baatu jedhe. Wa arjuluhum guyyaa miilli jaraa ragaa isaan irratti baatu tuyyuu dhufuudhaa ta'a jedhe. Bimaa kaanuu ya'maluun waan jirri hojjetan. Miillis waan akka kanaa iddoo akka kanaa naqe iddoo akka kanaa jedhettee of himti. Harkis waan akka kanaan qabe waan akka kanaan hojjedhettee of himti. Ijjis waan akka kanaan laalee jetti. Guyyaan akka qiyaamaa guyyaa akka kanaati. Bakka biraatti Rabbiin ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون guyyaa qiyaamaa jirri jallatan jirri Rabbiin hin bulle fuulduree Rabbiitti gaafa harkifamanii fidamanii jedhan hin falmu jedhan. Arrabni kun qaariyaasi waa falmuu jaallatti soba jaallatti fuuldura Rabbiittis an gaariidhuman hojjedhe gaariidhuma irra turre maarree dhettee wociti. Innaa jirri dhufanii Rabbiin fuuldura dhaabbamanii jedhan حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم أفانين علوما جدي جداميني الربان أس جداميني تدربت قرآن دبتو إلى ميدان أو أنا كان عندك جفة يجتي قري أنا أنت نجفة موسيقى كوفا بقايت أنت كذا أو أنا بنين نجفة وجت أنت كقرآن نجفة إم بيكو أو أنت نجفة داولو أنا نجى لفت كاسين سب دور أن وجينكو موسيقى نجفة شو حرام نجفة شو أجتة gurri amman wajjin teessu kun deebitee ragaa nurratti ta'uudhaaf teessi. Wa absaaruhum ijjis deebitee ragaa nurratti baati. Wa juluuduhum bimaa kaanuu ya'maluun gogaan coraan nurra jiru kun deebi'ee ragaa nurratti ba'a. Arrabni yaa boonutoo wajjumaan gubannaa yoo gubanne maaliif ragaa walirratti baanaa jettiin jennaan antaqana Allahu alladhi antaqa kulla shay'in barnuus jaallannee miti rabbuma waa hunda dubbachiisutu rabbiidhuma addunyaa irratti dubbadhu siin jedheenaan dubbataa turtetuyyuu nuus nu dubbachiise jettiin jedhan gurri maal goonaga akkuma ti duniyaa irratti lafaa turte nuus uyyuu arras irratti lafnee ragaa irratti baanaa jettiin sana booda qabamanii gurri sijjis qaamnis garaanis ulfaana jahannamatti darbamu. وفلتر قاباني وانت يداف سكناف احفظ الله بما علمت أما بيكتو أما دندت ربك يا سلال إسا بلزت الرامو يا ربي نار رمي جديد إفهم ربك خدد أما دندت سمو أجد يحفظك الله من كل سوء ومكروه هما أندر ربي ستسك كفت بوان بوتو أبدأ أكلتين نفتو dhukkubsattee firaashii irratti naftu sitti dukkana keessatti naftu miskiinumtee miskiinummaa keessatti naftu rakkattee rakkina keessatti naftu ati amma dandeessu mi rabbi kee ofirratti eegi walaa tansa Allah azza wa jal rabbii kee hin irraanfatin yeroo hunda rabbiin koo na argaa jira jechuu ofirratti beeki yooti rabbii kee irraanfattee jette fayyansaaka rabbiin kee si irraanfata hanquba sin qabu siin jedha أكو تقبل أبدي جتت فتخسر الدنيا والآخرة يوكست يجد دنيا رت ستريبته آخرة رت ستريبته ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة دنكا نما قرص كود أجيك الرجال قال ربين نما وان أجيك كانت إنه الجنة فإن له معيشة دنكا جرين إبناك سيسكين ياجد دنيا رت ستريبته dhageessee kaate lafa keessee jennaan amma dhageesse kana hudhuu bayiitti hojjedhu amma kanatti hojjettee jennaan isa ati hin dandeenye rabbiin keessa irra laalu amma dandeessu tattaaffadhati isa dhageesse kana diddee jennaan garuu fa inna laka maciishatan danka jiruu dhiphinaati kan namaa jiru argattu suuyyuutti aaran galfattu fayyaa qabaattu suuyyuuttiin hojjettee miskiinummaa keessaa of hin baaftu garuu rabbii kee ofirratti eeggattee jennaan gorsa sii kennamu fudhattee jennaan
akhiraa irratti suuyyuu siif ballata